Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muummessiffaanatu waan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatii waraanni bilisummaa Oromoo Waboozzoon giddu galeessa keessa socho'u jajjabee haara kan eebbisise yoo ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Bulluq Jibran Abbishee Garbaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad leelee jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboozzoon giddu galeessa keessa socho'u jajjabee haaraa eebbisiisee jiraachuu beeksise. Abdiif gaachanni saba Oromoo Waboozzoon giddu galeessa keessa socho'u qeerroof qarree ofitti simatuun leenji siyaasa hidhannoo kennuufiin eebbisiisee jiraachuu odeeffannee jirra. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboo waraana PP ilmaan Oromoo ajjeesuu amaleeffate qabeenya qotee bulaa humaatuu keessa hin jirre shanee waliin hidhata qabduuf ilmaan keessantu bosona jira jechuun namoota nagaa ajjeesuu irratti tarkaanfii fudhatuuf jajjabee zoonii giddu galeessa eebbisiisee jiraachuu ajajaa zoonichaa beeksisee jira. Oduu wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Buuttaan Ebentu godina Wallagga Bahaa aana Ebentu keessatti ergamtu bilxiginnaa kan naasu ilma namaa hin qabne irratti haaxee hidhuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo jajjabaa galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Waboozzoon lixaa Buuttaan Ebentu godina Wallagga Bahaa aana Ebentu ganda Saqalaa Guddaa jedhamu keessatti waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamtu kan garasitti ergamte ilmaan Oromoo bahaaf galumsa dhorkaa jirtu marsee tarkaanfii filaalessaa irratti fudhatuun hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee gosa garaa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu jajjabee zoonichaa beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboozzoon lixaa Buuttaan Ebentu ergamtu bilxiginnaa kan mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad aangoo irratti tiksuuf jecha ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jirtu baadiyyaaf magaala keessa naannessee guma saba isaa baasaa jira. Meeshaalee gosa garaa kanneen akka EKM dabalatee meeshaalee gurguddaa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataa waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Bulluq Jibran Abbishee Garbaa fi humni furgaatu aduu saafa loltoota mootummaa irratti tarkaanfii filaalessaa fudhatee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Bulluq Jibran Abbishee Garbaa fi humni furgaatu aduu saafa zoonii lixaa tarkaanfii waloo fudhataniin humnoota mootummaa irratti baatii geessisanii jiraachuu ibsamee jira. Maddeen keessoo waraanichaa akka jedhanitti godina Wallagga Bahaa aana Gudayyaa Billaatti waraana mootummaa 300 caala magaala Billaatti ka'ee imalaa turte irratti haleellaa qindaa'aa kan raawwate ta'amee jiraachuun beekame. Lola ganda guute Caancoo bakka addaa gabaa Saawwaa jedhamu tasawwaboon baneen loltoonni mootummaa 25 caalan ajjeefamuu fi 20 caalan immoo madaa'u maddeen keenya beeffannee jirra. Loltoonni mootummaa shallola kanaan booji'amu maddeen waraanichaa ibsanii jiru. Kana malees qawwee 27 hidhannoo guutuu waliin waboon akka booji'e dubbatee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon hawaaru injifannoon kan uummata Oromooti. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu mana barumsaa keessatti kaampii waraana ijaarrataa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba. Barumsaa keenya dur barataan itti baratee itti qarooma. Bara kana garuu waraanni mootummaa Itoophiyaa mana barumsaa diiguudhaan kaampii ofii godhachuudhaan mana barumsaa haala kanaan diigeetti fayyadamaa jira. Waraanni mootummaa PP mana barumsaa keessatti kaampii ijaarrachaa jiraachuun dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa garaa keessatti waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad mana barumsaa garaa keessatti mooraa waraanaa godhee itti fayyadamaa jiraachuun himame. Humnoonni mootummaa faashistaa Abiyyi Ahmad kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee sakatta'u jedhuun Oromiyaa keessatti bobbaafamaa jiru dallaa mana barumsaa diigee dahannoo yookaan dahoo itti ijaarrachaa jiraachuu fi manneen
barumsaa keessatti teessuma barattoonni irra taa'anii baratan gadi baasanii kaampii godhachaa jiraachuu karaa fuula miidiyaa hawaasummaa waraana bilisummaa Oromootiin gadhiifamaa jiru ni addeessa. Manneen barumsaa hedduun yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti mooraa yookaan kaampii waraana mootummaa Impaayera Itoophiyaatii ta'ee jiraachuu maddeen garaagaraa dubbataa jiru. Dabtara yookaan kitaaba barattoonni itti baratan buraatii godhachuun kan faayidaan ala baasaa jiran yoo ta'u, dallaa mana barumsaa diiguun qorqorroo wal irratti tuulanii lafa jalatti kan daannoo ijaarrachaa jiran ta'uu karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin naanneeffamaa jira. Akka hayyoonni Oromoo fi beektoonni tokko tokko jechaa jiranitti maqaa badhaadhinaatiin aangoo irra taa'anii biyyattii hiyyummaa keessatti kuffisaa jiranii jedhu. Akkasumas yeroo ammaa kanatti barattoonni baratuu osoo qabanii mana barumsaa keessatti mooraa waraanaa ijaaruu jechuun waan fuula addunyaatti nama gaafachiisudha jedhu. Godina Arsii Bahaa dabalatee bakkoota hedduutti manneen qotee bulaa abiddaan barbadeeffamaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Bahaa aanota gara baadiyyaa keessa jiran keessatti waraanni fi manneen qotee bulaa Oromoo badii takka malee abiddaan barbadeessaa akka jiru maddeen keenya garasiirra odeeffannee jirra. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu fi fiinxaleeyyiin Amaara waliin ta'uun godinicha keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira akkasumas waraana bilisummaa Oromoo sooraa jirtu jechuun qotee bulaa umaatuu keessa hin jirre ajjeesuu hidhuu fi manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessanii qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa jiraachuun dhaga'ame. Arsii Bahaa aana xannaa jedhamu keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed kan baay'inaan boofame yoo ta'u godinicha keessa deemuun manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuu fi qabeenya qotee bulaa saamaa jiraachuu jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Akka maddeen keenya garasii gabaasanuuf laatan jedhanitti aana xannaa ganda baadiyyaa Soolee Utaa fi Soolee Caffee jedhamu keessatti manneen qotee bulaa abiddaan barbadeeffamanii 26 ol ta'uu himanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jechaa akka waan nu waliin turtaniif galatooma.